lama baga ittiin isin gahee warra hanga ammaa geettanii fi guyyaa boruullee dabartanii guyyaa boruullee lubbuun isaa wareegamu. Lubbuun isaa addunyaa kanarraa deemtu silaa hin dhabamu. Beekamaadha. Maaliif guyyuu namni dhalataa, guyyuu namni ni wareegamaa, guyyuu namni du'aa keessumattuu biyya keenya keessatti wareegamni kafalamaatiin jiru wareegama uumamarraa kan ka'e yookiin ammoo beela hongee wajjin wal qabatee fi akkasumas ammootu waraana biyyattii san keessa gaggeeffamu wal qabatee Oromiyaan halkanii galgalaa ganama sa'aatiidhaan sekondiidhaan nageenyi isiin qabdu wayituu hin jiru. Wareegamni barbaachisaa qaalii ta'es akka kafalamaa jiru ni beekna. Warra wareegamaniif jannata isaanii hawwina. Warra jiraniif ammootu barri haarofti bara milkii bara Oromoon tokkoomee kaayyoo isaa ittiin galmaan gaatu haa argatu jedha. Anamoo fedhiin koo tokko bara haarawaa kana keessatti Oromoon beektaa dhaloota qubee yookiin ammoo qubee generation kan jedhu uumamee qubeen generationiin maalummaa Oromummaa hubatee sabboonummaa isaa cimsatee jira. Lakkii amma qubee generationiin waan hojjetee jira. Garuu qubee generationii irraa gara qubee xiiqee generationii xiiqiitti yookiin ammoo dhaloota xiiqiitti dhaloota waa hin irraanfannee fi dhiifama hin goone dhugaa dubbachuudhaaf namni yeroo baay'ee warri amantii kanaan wal dhabuu danda'anii garuu kanaan against deemuu danda'anii rakkoon Oromoodhaa yeroo baay'ee beektaa torbaaniin dhiifama godhaatuma deemnaa Oromoota lafarraa duguganii yoo dhiifama jedhan gumaan hin kafalamu dhiifama qofa jennaa. Waan dabrellee bira haa kunnu tan guddootu nu afoo jira tan dabarte gindoodha tan hafte gundoodha jedhaniiti mammaaksa garaagaraatiin seenaa keenyas akka dagannu hammeenya nurra raawwatamellee akka dagannu harma muraa fi harka muraallee akka dagannu godhamaa jira. Ajandaaleen akkanaa kun ammootu fedhii Amaaraa yookiin ammoo fedhii nafxanyoota galmaan gaate malee fedhii Oromoo hin fakkaatu. Kanaaf barri 2022 ijoollee generationii qubee jedhamu kana gara generationii xiiqiitti jijjiiruudhaaf irratti hojjechuu qabna kan jedhu qaba. Yoo san taate qofaadha. Waan kalees nurra ta'e irraa yaadannee of durallee akkamitti akka deemnu yookiin ammootu generationii gumaa baafatu kan nu taasisu. Kallattii sanii yoo deemne malee yeroo hunda uma tokko of afaarsaa uma tokko dubbachaa. Inaa waan hundinuu ni dhalataa ni dulloomaa ni du'aa ammas ammootu expired later haala waan haarawa Oromoon qabaachuun barbaachisa kan jedhuu fi generationii dhiifama lammiileen Oromoodhaa kana booda lammii yookiin ammoo generationii xiiqiitti darbuu danda'uu qabaadha. Kan xiiqiin saba isaatiif waa hojjetu beektee gumaa baafachuu qofaa miti wama hojjetu kamuuyyuu wanti kun xiiqiidhaan ta'uu qaba. Kan sabni koo dhumataa jiru kan sabni koo narraa beela'aa jiru kan uummanni kiyya rakkachaatiin jiru ani akkamitti rafa jedhee hirriba kan dhabu waan biraa gochuu dadhabeeta hammeenya qofaa miti kan hirriba dhabu ta'uu qabaadha. Kanaafi I think generationii kanneen keessaa Kamal Fatis generationii qubee kana irraa fagoo hin jiru ollama kana warra jiru. Mee gara Kamaliin dhufa. Kamal mee jalqaba jirra entertainmentiin maali waggaa haarawaa kana mootu akkamiin simachuudhaaf deemtan? Galatoomii yeroon geesse gabaabumatti now isinillee the task force yeroo hedduu eventii yoo godhuuf taanu waluma dhufnee wal waamaa goone malee the organize karaa ta'e waliin karaa ta'een hin jiru. So nu kayoon isaa event based organization ka ta'e mostly sanumara ka ka'e yeroo baay'ee nama waliif fiduu rakkoo ta'eera. Kanaafi kayoon mission visioning organization kana it's a event based organization event adda addaa keessattuu using biyya dhalatee guddataa kan platform adda addaa kennuufiif badhinnaanii yeroo biraa waa'ee organization kana website waan argitanii garuu gabaabumatti guyyaa kana bakka walii rent yoo godhuuf taate akka individuality rent sitti godhan you have to be akka organization legit business ati yoo dhufte rent si godhani. So kanuma raaka ka'e walii dhufnee ijoollee task force asin dura uumaa deemnee walii waan kana uumneerra kayoon boruu gabaabumatti yoo deemnee jennee is a event new year eve waan kabajuuf itti deemna ku ammoo ijoolleen hedduun bakka deemanii adda addaan celebrate godhuu irra bakka tokkotti Oromoo walii dhufee bakka tokkotti yoo kabajje bareeda takka is safe security adda addaa harkeena jira osoo wanti illee ta'e nuumatu achi jira. So kanaafi boruu profitiin asirraa galu immoo kallattimaan uummata keenya biyyatti beelaan kadhumataaru keessattuu naannoo Baaleetii fi naannoo Booranaatti kadhumataaruuf deema. Kanaafuu
adultoonni jiran using jiran koottaa celebrate you will have koottaa kabajaa achumaan dammoo gargaarsa biyyaallee ta'a jechuuf gabaabumatti. So kaayyoon waan kanaa dhagaa takkaan simbira lamaa darbachuu fakkaata. Dhagaa takkaan simbira lamaa darbachuu yommuu jedhu tokkoffaa akkuma atuu kaastee Oromoon magaalaa biyya alaa kana keessatti yeroo eventii garaagaraa qopheessu organized bifa ta'e wanti qophaa'u hin jiru iddoo garaagaraa hin kireeffatu yoo jedhamu rakkoodha yookaan gatiin isaa qaaliidha. Kanarraa kan ka'e bifa organization itti bifa qaama beekamuutitti ijaaramee jirra waan jedhu wanti achi kaastee waan gaarii tokko Oromoon kana booda eventii garaagaraa qopheessuu yoo barbaadellee jirra entertainmentii dubbisee jirra entertainmentii irraan salphaatti iddoolee garaagaraa argachuu akka danda'u kan nama agarsiisudha. Inni lammaffaa ammootu waggaa haarawaa kana Oromoon kabajuu ni namni. Oromoo qofaa miti mootummaan Itoophiyaallee nama nyaataan suni diiyaaspooraa gara isaatiif bulu hedduu isaanii gara biyyaatti yaamee waggaa haarawaa wajjin dabarsinaa jedha. Itoophiyaadhaaf garuu barri kun waggaa haarawaa natti hin fakkaatu walakkaa waggaati. Maaliif Itoophiyaan akka kabajullee na rakkisa. Naaf hin galu. Ani Itoophiyaa keessa osoo jiraadhe amma waggaan kun yookiin Januwaarii waggaa haarawaa jedhee kabajuu hin danda'u. Waggaatti yeroo lama kabajaa jiranii. Haa ta'utii garuu warri keessattuu Oromoon particularly Oromoon Oromoo kalendarii sirna nafxanyaatti wal hidhate osoo hin taane yeroo hundaa waggaa haarawaa kalendariin Oromoodhaa akka waggaa kalendarii Gregorian calendar isa jedhamu kanaan wal fakkaata. Kan hojiinis deema. Yeroo baay'ee bara kennallee yeroo lakkoofsu kan hojiin lakkaa'aa ture. Yeroo zamana dhugaa dubbachuudhaa fi jijjiiramni 91 dhuferraa eegalee Oromoon kallattiin kalendarii itti lakkaatu kalendarii kanarra jira. Kanarraa kan ka'e waggaan haarootti Oromoon kan kabaju isa kana ta'aadha. Akkuma osoo irreechi jiru osoo birraa bari'uun jiru amma kabajamaa wanti jedhamu kuni bal'inaan beekama ofiishaalii yeroo barreeffamu kana. Kanaaf akkuma mootummaan Itoophiyaatu diiyaaspooraa gara Finfinneetti yaamee waggaa haarawaa faranjii ni kabanya jedhu warroonni biyya faranjii keessa jiran keessattuu ilmaan Oromoodhaan lammiileen biyya alaa kana ta'an bara kana biyya alaa kanatti kabajuun baay'ee hinafuudhaadha. Eega kabajuun kan kee hinafne mana faranjii dhattee daansii faranjiitiin shubbisaa ooluu shubbisaa buluun gatii hin qabu. Oromoon aadaa isaatiin sirboota isaatiin maalummaa isaatiin iddoo tokkotti walitti dhufee dargaggeessi kennallee wal argee nagaa wal gaafatee waliin gammadee iddoo tokkotti taphatee namni paarii kanarratti argamuu qabu kamiyyuu jechuudha. Bakka takka wal argee Oromoon walitti dhufuun isaa waa hedduuf achi keessatti illee namni ni mari'ata beektee sirba qofaa walitti dhufu waa hedduu yaada wal jijjiiraa yaa hedduu waliin mari'ata waliinis gammadaa jechuudha. Waan waggoota darban kana keessa darbillee Rabbiin du'aa illee itti kadhachuun barbaachisaa ta'an du'aa illee itti kadhatee waliin bira darba tokko isa kana. Bakka biraatu dhaquun keenya hinafuu iddoo tokkotti waan nu fakkaatu keessatti yeroo keenya haa dabarsinu. Naamusa keenya eeggannee kabajaa keenya eeggannee ammas nageenyi keenya karaa eeggameen kan jedhu qabaadha. Eega kabajuun hin hafne eega bakka biraatu deemuun hin hafne iddoo kana walaa kennu. Kaayyoo bareeda. Lammaffaan ammoo iddoo mana faranjii dhattee yookiin ammoo mana alagaa biraatu dhatteetii diinagdee baasta. Oromoon ammoo maallaqa iddoo kana bakka tokkotti baase kana waan baasu kana waan mana dhaqaa mana namaa dhaqee yookiin ammoo kiisa faranjiidhaa kiisa namoota biroo gabbisu kana maallaqa asirraa argamu kana ummata keenya kan beele keessattuu amma Baalee Bahaa keessatti beelli hamaan kan ibn dararaalleen akka hamaa namna kaleessaa beengadda gareen tokko garas deemee jira suuraaleen achirraa dhufan hedduu nama shuukanneessa dhimmoota akkanaa kanaaf oola maallaqni kun nu biratti nafu jirra. Entertainmentiin saantima asirraa hafu baasii sanarraa kan hafe dhibbatti waan gama keenya as dhufu ummata kanaaf deema. Ummata Baalees ta'ee Booranaas ta'ee akkaataa rakkoo isaaniitti iddoo kana ga'ee ummata kana gargaaraa jira. Kanaa ol faayidaan Oromoon irraa eega maallaqa kan kee baasuun hin oolle maallaqni kan kee baastee ofiillee waggaa haarawaa simattee maallaqni achirraa argame ammoo bu'aan achirraa argame kiraa manaa fi yookiin ammootu wantoota achirraa baheen irraa kan hafe ummata kan kee kan beelee gargaaraa jechuun kuni it's a blessed idea. Dhugaa dubbachuudhaaf yaada eebbifamaa yaada silaa artistoonni Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa beektaa hanga takka huboo gargaaruu irratti waa godhanii turanii yeroo uummanni isaanii akkanatti beela'u silaa maal godhuu qabanii artistoonni Oromollee wantoota qophii garaagaraa qopheessanii uummatas bashannansiisanii saba isaaniillee yoo gargaaranii waan gaariidha. Ka'umsa addaa ta'a jennee yaadna. Kanaaf isin yaada eebbifamaa kanaan dhufuu keessaniif hedduu galatooma uummanni Oromollee kana sirriitti hubachuu qaba. Mee Daaluu maal dabalta yaada kanarratti yaadamma jedhame kana? Isin lamanuu akka gaarii ibsitaniirtanii actually dubbii hedduu na jalaa fixxanii haa ta'u wanni jiru qophiin kun ka hundeeffatee kan irratti xiyyeeffate qabxiilee 2-3 tuttuqamaniirani isaan hundinuu. Isaan kanneen keessaa tokko guyyaa waggaa haarawaa jijjiirama kana sababeeffachuun Oromoon
akka gadaantummaan ittiin dhagahamne Oromoon afaan isaatiin aadaa isaatiin sirba isaatiin ilmaan isaatiin bakka tokko wal gahee guyyaa ayyaana waan ta'eef ayyaana kana waggaa haarawaa waggaa moofaa dabru dabarsee geegessee waggaa haarawaa ammoo waliin dhufee tokkummaadhaan akka waliin simatuuf ijoolleen Oromoo ganda biraa dhaqanii ganda biraatiin mallaqa baasanii mallaqni sun raayyaa ittisa biyyaatiif waraana Amaara Makalaakaa jedhamee mallaqa ergamu ittiin guuramutu deema. Ijoolleen Oromoo mallaqa ofii baasanii bakka sanitti rasaasa diinaatiif horii akka hin baafne wal gahanii bakka tokkotti tokkummaaf jaalalaan bakka takka wal geennee galiin bakka san irraa galu ammoo kiraa manaatiif sekuriitiin ala ka ta'e akka ummata keenya ka beelaheef Oromiyaan bahaadhiyaatti akkuma duraan jenne beelarra balaa beelaatiin waan faalamteertuu fi ummata keenya mallaqni sun akka dhaqqabu kaayoon guddaan kana jechuudha. Kanaafuu Oromoon bakka jirtanitti ilmaan Oromoo hundi keessan ka waggaa kana simattan baga waanni waggaa haarawa kanaanillee isin gahe nu gahe jenneellee waliin bakka sanii wal simachuudhaaf waan walit dhufnuuf achii baatanii sirba biraa afaan biraa kanama biraa aadaa nama biraatiif horii baafnee bakka biraa mallaqni keenya akka hin seenne mallaqni sun rasaasa bitee deebee rasaasa ummata keenya Oromoo ittiin dhaadatan Oromoo walloo ittiin fixan Oromoo ittiin dhaadatan akka hin taane mallaqni nurraa ba'u ka ummata keenya gargaaru haa ta'u gammachuu keenyaa fi simannaa wal simannullee as keessatti ta'ee akkuma dhagaa tokkoon simbira lama duraati jette sani wal simannaan waggaa haarawaa simannaan wal arguun baga rabbiin covidii dabre kanarraa isin hambisee waggaa haarawaan isin ga'e jennee wal simannee wal arguun as keessa uduu jiraatu kaayoon guddaan wanni achirraa galtullee wanni kiraa manaatiif sekuriitiif jennee baafna horiin guddaa miti $30 karrarratti hin dabalaa namni warri dura bitate $30 karrarra warri bitate $60 warri ammoo bakkee grocery garagaraatitti kaa'amee jira Facebook miidiyaa gubbaa jira warri achi bitate $50 wanti kun ka godhamee fi sekuriitii kafaltii mana sanii wantoota adda addaa achi keessatti koreettaanii fi wanni agartee achi bahu jira waan achirraa hafe ummata keenyaan geenna kaan ammoo ummanni keenya wal argee haa gammadu wal argee wal haa simatu jechuudhaa fi kaayoon isaa guddaan kana mallaqni keenya alatti hin bahin nu keessatti haa bahu jechuudha baay'ee galatoomi kanuma wanni biraa ka addaan jiru dubbattaniirtu. Galatoomi Kamaal gara Kamaalitti deebi'a. Kamaal mee guyyaa kana guyyaa boru galgala jechuudha guyyaan isaa beekamaadha boru galgala maaliif iftaan January 1 waan ta'uuf jechuudha. Mee iddoon isaa eessa gaafilee muraasa siif qaba tokkoffaa iddoon isaa eessa iddoo sanatti ammoo maal fa'a qopheessitanii jirtu maaltu qophaa'ee jira qophiin kun ammas sa'aatii meeqa irratti eegala kan jedhu kanneen osoo nututti. Also achi hin seenne I think target audience kin ijoollee yuuzii asii dhalatte keessatti wal fiduu waan ta'eef waan jenne kan Ingiliffaan xiqqoo summarize godhee gaafii keetiin dhufa. Is that okay? Yes, 100%. So basically, you know, as we dance and celebrate and being in a small wins in our community, and this New Year's event is not focused on profit. So profit from this event will go into people in need in Oromia region, and beyond that, we believe that this is not a state place where this is a safe place where young people can come and have fun and celebrate New Year's together. And also, we know that there is like a civil arrest occurred in Ethiopia and still occurring in Ethiopia, but we need to find a way to educate our community and find a balance between the sadness and the happiness. So understanding that there is a mental health. So especially kumakara yerongese jede sirbi Oromo hedun 90% it's sirba qabsoti. Even yoro amma kana tamitona. So namni nu sirba kanini walit ufe takka ingamada lamadamu so for that reason you all should show up and it's going to be a fun night. It's a safe space for everybody, ka ujole asuman gafi ketil lufadi fama. So boru bakki isa it's a Skyway Theater downtown Minneapolis bakkuma gafa dura galana garomsa concert itti godhesan is a familiar place.
achuma keessa venue hedduu qabanii kun venue guddaa as like a space bakka DJ uumameeru bakki kuni DJota hedduu qabna multiple rooms multiple DJs and in achi keessatti Skyway Theatre as a henapin irra jira addressing I think social media irra qajeela hin jira amma barreeffadhe hin jiru so Skyway Theatre Google wata hin baya achirra ammoo maaltu qophaa'eera this is not a just event no timid kun is very classy uffata dress up outfit kesan uffata kota actually there is an award for best dress and best outfit for man and woman and akasi beka lama we have one lama jira bakki picture taken 2 photo booths in red carpet and decorated with a lot of balloon a lot of money went into it was saganta kanat namni photographer lama bakka lama jirani picture geza memory new year capture godu picture nama kasu jira achirra ammo namni garini namni no picture aka kasu wani fenefi selfie there are 2 selfie station decorate katae selfie station kadate ka udandeta achirra no there is a ball drops in a midnight red ball drop akuma biyanati kabajjan wale dufne midnight red ball drop isan hingona so wanti hala biyanati ugaman wagahara wakabajjan akasi kabaju demna so memory kanab isim martinu akka uftani ittirmatan kabajja isin gafa najer wanti afejira ambizajira Galatomi I can mention the address that you said it's 711 I think 711 Henapin Avenue rat argama eddon kuni 711 Henapin Avenue Skyway Theatre eddo jedhamutti qophiin kuni qophaa'eetiin jira wantonni gara saati meeqa irratti eegala saati sanani yes the door open at 8 p.m. irra balbaltiin banama kabra ammo young entrepreneurs oromo ijoollee biyya dhalatte waa business adda event ka weedetu achi argamuu deemanii isaanillee wal simatanii kabra sa'a 8 banama from 8 p.m. to 2 a.m. gaafa dura rakkoon jiru feedback lama ture takka parking irra ko ture uber godha yookaan ramping 7 euro sample euro dem to 7 street yobate also happening again on the left side there is a $7 parking on the left side achuma yo sente building masani hidame ramp jira kara yo gara booking park le gaduftu air street ragadiyo dem gara ijmani police achuma le senu neta so ramping building mi hidate jira la takasani ya kabra ammo sediko jollen wa lawatu ture jedani so safety is number 1 so security private company irra security gahate ajnejra is very safe and so safety marke now barwaisa wante kanalle goni raso kota hafan jeda okay Galatomi dalu wanti tidabalto jirat wanni dabalu akkuma beekamu xiyyeeffannoo waan kana warri agartee warri ijoolleen biyya kanatti guddatan hedduun isaanii ayyaana kana hin kabajjan ayyaana keessa guddatanii biyya keessa guddatanii afaan isaan keessa guddatan waan ta'eef kana kabajjuu isaanii hin oolu dirqama waan kabajjaniif aadaa ofii wajjin afaan ofii sirboota ofii jaalatan waliin akka kabajjan ka jedhamu wanti kun qophaa'e gara biraa aadaa biraatiin akkan kabajjine jechuudha DJ Fikru the best DJ in the town ka jedhamu DJ Fikruun sirboota Oromoo kan jedhaman sirbitoota jiraniif kan hin jirrellee hunda isaanii guyyaa galgala boruu stage irra dhiyeessee akka live sirbitoota san waliin jirtanitti ummata keenya bashannansiisuu deema sirba aadaa sirboota garagaraa kan barbaachisan hundaafuu sirboota ammayyaa hunda qopheeffate humna ofiitii fi yeroo ofii meeshaa ofii ummata keenya kabeelaaruuf jedhee gumaachee irra torbaanii ol irra hojjetee achitti argameera DJ Fikruun kanaaf Oromoonni hundinuu magaalaa lakkuutti kan argamtan dargaggootaaf dargaggeetti qofa duun taane nullee nammiin gurguddaanillee jaartii ta'essan qabattanii harka qabattanii dhuftanii sa'aatii san achitti argamtanii kabajjitanii waan dandeettan gargaarsa ummata keessaniitiif achitti wanni isin karrarra kafaltan sun ummata harka tokkoon kafaltanii seentanii wanni kafaltanii seentan sun ummata keenya akka nyaachisee bulu ummanni keenya ka qooqa bulaaru sababii saniin akka argatu the same time mallaquma saniin isinillee ammoo ayyaana keessan kabajjitanii
baga siin ga'e waliin jettanii jaartii teessan ka jaalallee qabdan jaalallee teessan obboleettii qabdan obboleessaaf obboleettii teessan qabattanii dhuftanii galgala kana akka milkeessitan ummata keenya kabeela keessa jirullee waan dandeettaniin hagattii dandeettan san baaftanii akka bira dhaabattan dhaamsa kiyya karaa sakuriitii akkuma jedhame guutuun guutuu himameera dabalataaf eddoo yeroo darbe galaana gaaromsaa itti sirbe san waan ta'eef namni baay'een hin beeka paarkingi utuu achi hin geenne bilookii tokkoof lamatti barbaadadhaa dhaaba event guyyaan kun galgala waggaa haarawaa waan ta'eef paarkingiin biizii ta'uu danda'a dhabamuu danda'a galgala yeroon sa'a 8 amma jenne kana yoo dhufne hin arganna paartii warra faranjii yookiin ammoo sirbii warra faranjii galgala sa'aatii 10 fi 9 waan eegaluufi diqqooleetti dhufuu malani nu yoo dursinee sa'a 8 achi argamnu taate ammoo paarkingii gahaa arganna kanaaf dursinee yeroodhaan achi argamne konkolaataa keenya dhaabne suuta waan keenya jaartii teenya taate jaalallee warri jaartiin qabnellee waan keessan qabattanii yoo dhuftan yoo dhabdaniillee dhuftan wanti rabbiin beekamu achiillee argachuu dandeettanii kanaaf guyyaan waggaa haarawaa kuni guyyaa itti wal argan guyyaa kan beennellee waliin beenne itti wal baru guyyaa ka qara wal beeku ammoo itti wal argee rabbiin itti galatoonfatu waaqa galanni si haa ga'u kan waliin nu deebiftee waggaan booda jenne kana fakkaataa kanaafi guyyaa kana hundinuu irra hirmaadhaa irra argamaa jechuu barbaada. Itoophiyaa keessatti beektaa amantii kiristaanaa keessatti ayyaanni ximqataa yeroo kabajamu guyyaa ayyaana ximqataa kana guyyaa intalatti ilaallatanii jedhanii dargaggeessi keessattuu aadaan kun naannoo an dhaladhee guddatetti Oromoon Tuulamaa guyyaa kanarratti kaadhimaallee hin laallataa wantoota garaagaraa jedhama akkasumas immoo Adaree keessatti illee guyyaan I think Idil Shawwal na fakkaata Idil Shawwal irra Idil Shawwal wanna guyyaa hiikaa sana guyyoota akkanaa kana kaadhimaallee itti laallatan jedha. Daaluun waan akkasiisan tuttee kanaaf dhugaa dubbachuuf qarree fi qeerroon kenna bakka biraa deemanii qarree saba biraatii fi qeerroo saba biraa laallachuu irra guyyoota akkanaa kana walitti dhufanii Oromummaa jabeessanii haada hidhannaallee yoo uummatan qeerroon umriin isaa fuudhaaf ga'e akka fuudhu barbaanna Oromoon horuu barbaanna. Alagaa irra olii gad deemanii mana namaa mana diinaa seenuu irra mana ofii seenuun kaadhimaallee achi keessa rabbiin abbaan hirreef argachuuni kuni waan eebbifamaadha uummata keessan gargaartanii jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Galgalli qophiin waggaa haarawaa ittiin simannu kuni maallaqni achirraa argamu jala sararaa hubadha. Maallaqni achirraa argamu parsantii 100% asii achi qabaa osoo hin qabne uummata beela'ee, uummata baalee, uummata booranaa bira deemaadha. Amma boorana deemamoo baale deemaa amma murtiin hin jiru garuu miizaan irra kaa'amee jechuudha. Rakkoon eessatti hamtuudha kan jedhamu irra kaa'amee iddoo rakkoon sun hammeenya keessaa ba'aa hin jirreetii uummanni dhumataa jiru sanatti maallaqni kun 100% iddoo sana deemaa yoo jedhame laal kaayaa Oromoo. Goofandimiin banamee yeroo darbe Jamaal Godii tokko fa'aa goofandimii bananii turanii goofandimii bananii gara doolaara 5,000 homaa argatanii gamas erganii iddoo kanatti ammoo galgala boruu iddoo kanatti yoo dhufne sandaran guuruu dandeettan jechuudha. Sandaran buusuu dandeettanii uummata kana bira dhaabbachuun ofiillee boqachaa ofiillee waggaa haarawaa simachaa uummata keenya kan beela'ee bira haa dhaabbatu. Uummanni keenya nu malee hin qabu. Jala sararee wanti uummanni Oromoo beekuu qabu. Uummanni keenya nu malee nama biraa hin qabu. Oromoo malee nama biraa hin qabu. Rakkoon dhiya Oromiyaa keessa jirullee rakkoo ulfaataatu jira. Dhiya Oromiyaa keessa rakkoon jiru keessumattuu naannawaa Kiramuu keessumattuu naannawaa daangaa Gojjamiin wal daangessu kana keessa rakkoo hamaa ta'etu jira. Uummanni keenya kumaatamaan buqqa'aa jira. Buqqa'iinsa kanneen bira ammoo abbaan biraa samii irraa kan dhufee dhaabbatu tokko illee hin jiru. Numa qofa abbaan Oromoo rakkataan Oromootiif kan dirmatu numa qofa. Yeroo ammaan tanaa osoo uummanni keenya bifa kanaan beela'aa jiru uummanni keenya rakkataa jiru Abiy Ahmed amma dura waa jedhee ture. Maal jedhan beektanii? Diasporaan jedhan Afrikaadhaa fi biyyoota garaagaraa yeroo Itoophiyaan hiyyeetti Afrikaan hiyyeetti ummu jedhan maal jedhaa turan beektanii? Diasporaan konkolaataa liqiin bitataa, mana liqiin bitataa, uffata liqiin bitataa, bilbila liqiin bitataa, nyaata liqiin nyaataa, kun kireedit waan jedhamu kana jechuudha. Kanaan nyaataa. Kanaaf jara kanatu amma nu Itoophiyaadhaan nuun hiyyeetti jedhanii ofii ammoo sooressaaf godhanii jedhe. Har'a garuuyyuu yeroo uummanni Baalee beelaan dhumataa jirutti yeroo uummanni Booranaa beelaan dhumataa jiru ibin Arsiin lixaa amma roobni caamee yoo goommana yookiin ammoo raafuullee facaafatan haalli jijjiirameetiin jira malee Wallagga keessatti yeroo har'aa uummanni lafarraa qeesaa irraa buqqee rakkoo hamaa keessa akka jiru ni agarra. Yeroo uummanni keenya fi kanaan rakkatee jiru kana keessatti garuu mootummaan Abiy Ahmed
deeggartoota isaa gandummaadhaan yookiin ammoo saba Amaaraa irraa ijoollee bahan ilmaan sirna milinik deebisanii uummata Oromoo irratti gadi dhaabuudhaaf deeman biyya alaa irraa yaamanii kaarpeetii diimaa afanii fi simataa jiran. Simannaa kana keessatti maal jedhan? Diaspora kennarraa maallaqa haliqeeffannuu jedhan. Hubadhaa diaspora kaleessa homaa hin qabu hiyyeessaa dhuma rakkataadha. Akkamitti kan waa hundi isaanii liqiidhaan bitatan jedhan har'a garuu diaspora kan irraa maallaqa liqeeffannaa jedhan. Maallaqni isaan liqeeffatan ammoo maalirra ooloo jenne uummata Oromoo toorchi gochuu, uummata Oromoo ajjeesuu, dubartii Oromoo ittiin gudeeduu, uummata Oromoo qe'ee isaanii irraa qaama Wallagga irraa buqqisanii uummanni lafarraa dugugamaa jiru. Guyyaa dheengaddaa qofa kiramuu nama 17 du'e. Amma dura nama 68 nama 200 maal jedhamu dabalat dheengadda guyyaa 27 dheengaddaa qofa nama 17tu ajjeefame. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kun maallaqa diaspora irraa liqeeffatanii nuti ammoo kan jedhaa jiru. Amma wanti waan kana bira dhaabbataa jiruuf akka yeroon geesseet jirraa entertainment qaamni jedhamu kuni maallaqa sirraa argame kana uummata Oromoo kan rakkachaa jiru. Inni diaspora yookiin ergamtoota isaa simataa nuti ammoo uummata keenya kan beelaan dhumataa jiru bira haa dhaabbannu. Uummata keenya kan rakkoo yookiin dararaa addaa keessa jiru bira haa dhaabbannu yaada jedhu kaafamee yaadni kun Oromoo kamuu biratti godina kamuu biratti Oromoonni dargaggeessa kamuu biratti kana dhageettaniif instead of going to somewhere else iddoo isiniin hin malle iddoo hin taane deemuu irra iddoo isin fakkaatu iddoo isin hin malu mana keessan keessatti koottaati bashannanallee bashannanaa gara biraatiin waggaa haaraa simadha maallaqni keessan ammoo kiraa manaa sanarraa kan hafe wantoota baay'ee baasee achi keessatti kan hafu hafe wanti gara entertainment kanaati walitti qabu martinuu uummata keenya kan rakkate kan biyyaa bira dhaabbataa jedhamee jira. Kanaa ol yaadni hedduun isaa wanti barbaadamu jira irratti fakkaatu daaluu harka baasteerta waatti dabaluu barbaadu. Yaa asirratti yaadachiisuma wanni jechuu barbaadu. Daaluu mu'aan muutuuf godhi. Yaa asirratti beela naannoo Oromiyaatiif deemaa mallaqni kun yoo jennu akka fakkeenyaatitti naannoo Baalee naannoo Booranaa haa jennu malee naannoo Baalee fi naannoo Booranaa fakkeenya Walloon jira, Harargeen jira, Jimmaa jira. Naannoo hundaayyuu naannoo Oromiyaa hundaa akkuma yeroon geessoon jedhe ammatti emergency hatattamaan kamtu balaa irra jira yeroo ammaa ka dhaqqabamuu qabu kami jedhamee gara fuullee san laallataa jechuudha. Kanaaf naannoo kana waan jedhamu hin taane kallattiidhaan yeroo ammaatitti kamtu rakkina cimaa irra jira. Mallaqni kun ilmaan Oromoo hundarraa waan dhufuufi waan kallattii tokko qofa deemuu miti. Haga danda'ameeni dura emergency ammatti kamtu qooqa bulaara kamtu miidhamaara jedhamee garasiif deemaa jechuudha. Karaa mootummaadhaa ilaallatee mootummaan uummata keenya uummata Oromoo Oromiyaa gargaaruu dhiisii especially central Oromiyaa yeroo ammaa gisee isaan midhaan galfatanitti namni kuntaala 10 argate qotee bulaan kuntaala 10 argate kuntaala 3 akka baasu. Akka keessaa baasu godhanii warra gandaa jala kaanii maasaa keessatti midhaan hin galle deemanii footoo kaasanii viidiyoo waraabanii maqaa qotee bulaa sanii galmeessanii nama itti godhanii gaafa midhaan isaa haamamu kombaayineriin uduun buusin jala deemanii galmeessanii kuntaala 10 argate kuntaala 3 akka keessaa baasu 10 keessaa jechuudha. Kuntaalli tokko raayyaa ittisa biyyaa tokko misooma biyyaa inni lama immoo naannoo Amaaraa kan waraanaan miidhameef jedhaniiti kuntaala 3 dirqama maasatti irraa fuudhaan kun yeroo ammaa waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru jechuudha. Akkuma haaluma kanaan ammoo uummata keenya gargaaruu dhiisi ammas warra diaspora jedhanii kutaalee biyya hundaatiin warra isaan deeggaru xayyaara walakka agatti diskaawuntii godhanii fi ofii irraa baasanii hoteela irraa baasanii nyaata irraa baasanii doolaaraaf jecha uummata kana biyya galchaaran. Yeroo amma silaa uummanni kokkee nyaataaf gargaaramuu qabutti uummata gargaaruu duun taane geejjiba doolaaraan irraa kafalanii warroota ifin Itoophiyaa Airlines bakka hin seenne Itoophiyaa Airlines kutaa United States Amerikaa keessayyuu magaala muraasaa seena. Magaalota garagaraa ka biyyoota garagaraa bakka xayyaarri Itoophiyaa hin dhaqne hunda tikkeettii muranii fi xayyaara connect godhanii galchanii biyya galchanii hoteela dirasii qabanii Skyline maalii jedhan sana hoteelii san horaa uummata kana achi galchanii argitanii mallaqa uummataan uduu gargaaranii uummata keenya beelaa akka walillee hin gargaarre. Ka waa argate ka beelee ka ollaa isaa akka hin gargaarre persentii 30 waan inni argate irraa fuudhanii persentiin 10 raayyaa ittisa biyyaatti persentiin 10 misooma biyyaatti jedhan persentiin 10 naannoo Amaaraa lolaan beelahee jedhan naannoo Oromiyaa guututti caamaa fi balaa mootummaa irra geesseen uduu beela keessa jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya nu waan argannurraa qoshorree wama ofiitti fayyadamnurraa qoshorree akka uummanni keenya dandamatu yoo hin goone
ummanni keenya rabbiif nu malee mootummaa hin qabu. Mootummaa uduun taane ka jiru kun saamaadha. Waan ummanni keenya xaaree argate irraa kasaam. Warri midhaan hin galfanne birrii kuma sadii irraa haga kuma kudhanii dirqamaan warra naannoo magaalaa galu warra lafa qonnaa hin qabne dirqamaan dirqisiisanii ifaa irra kutanii qoxaarii irraa buqqifatanii boombaa bishaan irraa kutaniiti dirqamaan kana malee isin hin goonu jedhanii humna isaatii ol warra mana kireeffatee jiraatu jechuudha. Humna isaatii ol irraa fudhataaran. Kanaaf ummanni keenya nuuf rabbiin qofa qaba. Nullee kabira dhaabbachuu dandeenyu wantoota akkanaa Wama ofii gammachuu kennaaf jennee dhadhee goonu san mallaqni sun yoo ummata kennaaf ka deemu taate bakka feena dhadhee bakka feenatti kana qofaa miti. Jirra entertainmentiin itti fuufee ammaan booda sagantaalee garaagaraa akka qopheessu gargaarsa ummata kennaatiif akka qopheessu bira dhaabbachuu ka qabullee nu karaa ummanni keenya ittiin gargaaramu yoo taate bira dhaabbannee ufiifillee gammannee laali kanu gammannu kun extra mallaqni nu baafnu ummata kennaaf eega ka deemu nu extra gammadaarraa jechuudha maatii keenya qabannee dhadhee. Kanaafuu bakka jirtanii itti kutattanii sagantaa itti godhattanii guyyaa boru galgalaa akka hundumti Oromoon biratti argamu. Maali jennaan bakkeen kun umrii ijoollee ganna 18 olii hunda waan qabatuufi achii ol namni ganna 200 yoo jiraate jaartii ofii qabatee dhufee achitti siigalee haadaandullee waliin bu'u mirga isaati. Kanaaf banaadha karrisi sa'a 8 irraa jalqabee karrisi banaa waan taateef hundumti keessanuu Oromummaan keessanitti dhagahamu. Hayyoota keenya kadhumaniif kaydamaniif warri madaa qabdan warri onneen keessa isin madaa'e ummata keenya kabeelaan dhumaaru abbootii keenya jaarolii keenya kabeelaan dhumaaru daa'imman waan nyaattu dhabdee harma haadhaa keessa waan fuutu dhabdee beelaan dhumaaru yoo kunniin ka isinitti dhagahamu taate ganda biraa ganda diinaa dhattanii ganda faranjii dhattanii bakka biraa dhattanii afaan hin beennee fi bakka hin beenne horii keessan bakka dhaqu kan beenne baasuu irra koottaa wanti nu gammachuu keenyaaf baafnu ummata keenya akka deemu hamileellee jirraa kanaafillee ta'uudhaaf akka fuuldurallee itti fuufamu godhuudhaaf ammallee amma waan jiruun bira dhaabbachuudhaaf akka baatan. Baay'isawee asitti horii karratti seensaaf kafaltaniin alatti ekstiraa buusii biyya deema jennee wanni gaafatamu hin jiru bakka kanatti. Horii ma isin ittiin bashannanu dhuftanii kafaltan tanatu achi deemaa jenne. Namni barbaade ammoo uummata saniif jedhee yoo barbaade gumaachuu hin danda'a. Kanaaf galata qaba kun namni danda'uuf namni qabu yoo jiraate namni itti dhagahame gumaata addaa godhuu ni danda'a. Garuu xiyyeeffannoon jirraa wama karrarra guurre kana kiraa kafallee sekuriitii kafallee waan hafe ummata keenyaa geegessina gara rakkoo yeroo ammaa hatattamaan dhaqqabamu gootti ka jedhudha. Kanaaf ummanni keenya tokko guyyaa boruu achitti wal agarra kun dhaamsa. Galatooma. Waan takka afaan takka jedhu Abdulrazaq. Muted Zach. So I think wow, that's a lot to unload, Dalu. When Takati my Dawfeda, basically, Akuma Dalun Jede, Oromian be a bank up. There's no ownership, yes, be using a bank. I sit to Kuno, COVID, Nufe, Mananya, Fidenik, Naran, Achiti, Umaniki, literally Bela Umar. Able Maf do Eojet and Belan do Eojet. Imagine once a me, Belaf do it. Belly. Halkanta kana mamulchistu. Warana kesati kaduiti wa belandu. So that's a very touchy no kabra ammo eventi kana rati. And now there is some fear about COVID mali kajira. Bakisun is very big. So there is a space you good aba. Achir ammo everybody have a chance to sit. Womina bakita umsa bakhedu jira. Kanar ammo COVID precaution ifi maski sanitizer bakmara kenera. So when tea kopau kobu kopaira, just show up. Echuma figaba umati. Yeah, DJ Fikrun Guyabaru kopai galgala kana sirbota adda sirbota karada getanin bene hara hunda haki godes ni kopeser DJ Fikrun sirba jalana. There is a sorry gafi na gaftara we asir address goda there is ticketing early bird ticket was $30. Brisodoma jendera tikeni kalera brishan tamasin online ifi balbalatille akasta ira garu we still have $30 early birds one dumannefi yo ticket brisodoma san fetan number flyers and rejuru balbala reserve goda yo kani business Oromo magala lakku kes jiramar tikenus amalle available one jurufi
dhaqaa bitadha. So early bird ticket hagamma available. Me businessota Oromoo kan jettu kanneen keessaa iddoolee keettan maqaa isaanii hanga takka listi gochuu dandeetta? Yes, ticketiin baay'inaan kan jiru Adama restaurant, Dilla restaurant fi Ashama baay'inaan jiranii. I think tiketni gara ticket haga weekend ture Red Sea fi Shabale kaame ture sun dhumateera. So mainly amma tana tiketni bakki jiru Adama restaurant, Dilla restaurant and Ashama jira. Yeroo amma kan achi jira tiketni yeroo amma kan. Kabri soddoma sun. Galatoon kanaafuu tikeeta qarshii soddomaatiin bitattanii ummata keessan maallaqni sun isinillee Oromoodhaan wal agartanii nama hedduun waliin haasoftanii